korma cabaa booji'anii fuudhanii korma cabaa kana dhanii irraa muranii gadhiisanii bira dabran. Kun sirna gadhaatu sana qaba. Raaba yaa'ee namni galu gosti xixiqqoo gosti gurmuu xiqqaatu gosti lallaaftu karaa raayyaa mutaanti. Hin baqatti karaa inni galu karaa raabni galu san hin ta'e. Sababa kana waan beektu. Yoo akka tasaa irra dhufe raabni ammoo karaa galu beekan karaa cabsaa garaagaraatiin ammoo waan kana hin barbaadan. Kana dalagan malee immaa hin taatu yoo mara dhabanii gosti jedhaa baqattee nama qabanii akkasii gubaa horaa sana godhanii dhaban silaa ima galan. Garuu waan kana karaa irratti gosa argamu xixiqqoo argan akkasii gubaa bira daban. Kun sirna jiru. Bakkeen isin warri islaamummaa diiguu fi nama islaamaa kafarsiisuu fi karaa awaamaatii as naqanii awaamummaa keessaan pheenxeetti boru naquuf takkatti kootu kiristaana yookiin pheenxee ta'e isin hin jedhani. Atuu araanuu amantii qabdaa, amantii kee ka durii qabdaa, amantiin islaamaallee alaan dhufe, kiristaanillee alaan dhufe, keenya ka durii qabna, waaqa tokkichatti illee amanna. Yoo siin jedhan bakka irraa cabne ammoo bilisummaa barbaadu tana karaa kanaan si argamsiifna. Sirna kana keessaa argatta. Gaafa jedhame bakka irraa cabne san laallan. Kana anas jiraa jechaa san laalle malee akkamitti akka onanu godhanii islaamaa nu keessaa mulqanii ka'anii deemanii gaafa kaani kootu waaqayyo ilma waaqayyooti amane Yesuus amane jechuun deemani. Amma mallattoo jalqabaniirra. Jeenuwaarii guyyaa tokkoo ayyaana Oromoo jedhanii kabajaaran. Jeenuwaariin guyyaa tokkoo kuni eessaan ayyaana Oromoo ta'e? Karaa kamiin ayyaana Oromoo ta'e? Lakkoofsi Awurooppaa karaa kamiin lakkoofsa Oromoo jedhamee akka lakkoofsa Oromooti jedhamee isiniin dubbatan? Lakkoofsi Awurooppaa Girigooriyaan kaalendar warra Giriikittuu kaalendara kana qabana kana baasee seenaa keessa jirti. Afrikaayyuu hin jirtu. Mee Oromoon baatii lakkoofti yoo lakkooftellee baatii kun uumaa rabbii tabaatuun isii lakkoofti. Gaafa isiin baatu baatii elellee nullee guddisii ofiillee guddadhu jennee gaafa ijoollummaa wanni marga ciraan akkas godhane bara baatii elellee nullee guddisii ofiillee guddadhu yoo isiin baatii xiqqoon baatu. Baatii ji'a kana laakkataa uummanni Oromoo ka duriillee kan maan awaamaallee eessaan dhufee Jeenuwaariin tokko luuxee isin seenee guyyaa ayyaana Oromoo jettanii bara haaraa Oromoo jedhanii yoo isin kabajaa kanaaf ayyaana kana kabaju bayaa isiniin jedhan eessaan dhufee ayyaana Oromoo ta'e. Waan pheenxeen dalagaatu beekadha yaadnota Islaamaa. Malaan ahabaashii biraa ammallee dubbanaa jiranii irreechadhanii ammaan tana waa uffisanii finiinsanii nama keenya nama Oromoo achitti waamanii Islaamaallee waamanii uummanni Oromoo tanaa waltaa wanni uummata Oromoo waltaasaa karaa kana wanni uummata Oromoo tokko godhaa karaa kana. Mee uummata Oromoo karaa kana maaltu tokko godha? Uummanni Oromoo Islaamummaa warra Islaamaa waamanii karaa kanatti oofan kana maaliin tokko ta'e mee bakkummaan jiruma namaa keessattuu tolu beekama. Jiruma waliin jireenyaa keessattuu waan hagana ga'utu jira. Jiruu akiraatti ammoo miizaan isii maal akka qabdu sawarraa ilmi qabu warra olmaayiti dhiibnaa olmaa waan feete argootu. Wanni ammoo warri pheenxee gara tokkoon holola oofuu barbaadan kam yoo jettan olmaa'ii waan kana arabi sodaa dhayitee dubbattu Tigreetu erge Wayyaaneetu erge Wayyaanee waliin namni hidhata qabu eenyu zaahiratti yoo laalle uummanni Wayyaanee waliin hidhata qabu kammaan kaleessa koofiyaa bilisoomsinaa jedhaniiti uummata Wayyaaneetitti uummata Oromoo gurgurateeti yaa'eeti biyya alaatiif ceen ka pirotokoolaan kabajaan gegeessan eenyu abba nama gaafas waa xiqqoo maqama Islaamaa qabu ka Islaamummaa keessaa bahe kama ammoo dhalootaan aslii Islaama keessaa bahe gara danqaraa erganiiti ofii shaantaa gurataniiti boodeen hiyyaane Wayyaane maal nama achiisan adamsitu ta warra ammoo hooggana adda bilisummaa Oromoo jedhamee mataa ta'e kan pirotokoolaan kabajaan boodeen irraan geessitu maali inni seenaa ilma namaa keessa waan akkanaa hin jirti. Eega adawii ta'e adawii Islaam mataadhaan warra abbaa mataa waan saniin deemu eega adawii isaanii ta'e. Abbaa waan saniin deemu dura qaban. Ka waan saniin deemu kabajaa geessan. Ka inni ajajee ammoo erge ammoo hin ajjeessan. Kunumaan darsiin ta'u. Gaafa koofiyaa bilisoomsina uummanni Oromoo waaqa Islaamaa gadhiisutti bilisoomicha gadi qaban beekteen. Karaa kamiin sirna gadaatti deemuu qaban. Islaamummaa dhiiftee bilisoomte. Tisa Saa'udaan irra taa'ee ta'anii bara.
قام كستاني جا أعوذ بالله ربي بدر رفعته كراي بدر قبل كراي بدر عذاب قبل كرا ملك قبل كرا دنيا آخرت كسارة قبل قبل نم إسلام مالك دلك مي إسلام ممان